gargarbane akkana madu'e jiru gargarbane ajiru tante milkani hubanne ajiru tante milkani hubanne indune rijtai akan sinopsine akan akkana madu'e jiru gargarbane indune ni jirta akkasin obsine iya galana jiru fuute namaan deemta fedhiite nyallaltu tanteeti ni ceeta gojjoonan jaaradhe humnaan narra diida gojjoonan jaaradhe humnaan narra diida. Rakabsoota naaf osoo akka barbaachisu hunda kakanan osoo isin argin darbuu isaaniif waan hunda caalaa namatti argama. Haa ta'u isaantu darbee malee wanti isaan hojjetan dhalootaaf hafee jira. Dhaloota waadaa nyaatuu miti dhaloota waadaa galmaan gahu rabbi nu haa godhu. Ammas wanna hundaa daran saqalaa caalaa waraanaan bilisoomna waraanaa kaniinis yoo kan bilisoomne ta'e tokkummaa waan hundaa yoo kun waraana jedhe yoo kun nageenya jedhe gargar ta'uu qabu. Ilmaan Oromoo akkasumas amantii fi kutaanii wal qooduu hin qabu. Tokkummaa keenya cimsannee gara fuulduraatti deemuu jira. Hayyuu keenya mana hidhaa Jawaar Mohaammed bahuu isaa irratti jalqabee yaada adda addaa ilaalaa jira ilmaan Oromoo irraa. Fakkeenyaaf karaa Abiyyiitti deebi'u Abiyyi gocha kanaanis godhee galatoomuu du'ees waan hedduus argaa jirra. Kuni ta'uu hin qabu waan naqanii saba sana waliin bareedanii gadda Oromoo cufaa kana irratti hirmaatanii keessa dhaabatanii bareedanii tokko guyyaa inni nurraa du'e yaadannoodha. Lammata guyyaa haceen akka waan haceen galee fi haceen ka'eetti namni kanarra nama lamaaf wal faana bo'e abbaa fi ilma wal cinaa yaadachuudha. Akkasumatti itti fufaa jedha qophiin keessan bareedaadha galatooma. Haaraa jechuudha jaarmiyaa dambalii humna qeerroo jalatti ijaaramaa humna urgaatu urjii lolaa akkasumas ammoo jechuudha kana malees jechuudha humnoota akka jaal elemoo qilxuu akkasumas humnoota akka jaal ayyaantuu dagaa jaal burrisoo boruu walumaa galatti jaarmiyaalee haqa mooraa tiisa qabsoo bilisummaa Oromoo jalatti godhan jaarmiyaa keenya gaaddisa marii dhaloota garee bilisummaa Oromoo dabaaleetiin hundi keessan nu jalatti ijaarama gara toora imeelii akkasumas ammoo seenaa Oromoo 2021 yookiin 2021.@gmail yookiin soofumar gadaa 158.@gmail.com keessaan nu barreessuu dandeettan toora tiwutara keenyaa gaaddisa marii dhaloota akkasumas ammoo toora feesbuuka keenyaa gaaddisa marii dhalootaatiif fi kanneen kana fakkaataniin kallattiidhaan ni ga'a. Dhaggeeffattootaa fi caqastoota miidiyaa kanaa akkam jirtu. Jalqaba qabsaa keenyaa fi gameessa nu hoggoobanaa maatii isaaniitii fi jajjabina hawwinaa isaaniif ammoo rabbiin jaannataa kennu maatii isaaniitiif sabrii haa kennu jenna. Hedduu galatoomaa isinillee akkatti gartee gahee bareedduu kana kanatanii miidiyaa kanarratti naaseeruu keessaniif ilmaan Oromoo hangaftoota keenyarraa kaasee hanga qusutti hedduun isin galatoomfadha. Kanatti aansuudhaan maatii jaalanuu goobanaa hortee isaa ahli fi ollaa isaa dandeettii sabri rabbi haa kennuufiin jira. Kanatti aansee wanni jechuu barbaadu guyyaan har'aan sanaa guyyaa nama qaroo sabaa qabsaayaa adda bilisummaa uummata Oromoo haganamaa atakkaa kan jirjiirin dhabnerraa tokko waan ta'eef hedduu gaddi guddaan natti dhagayamee Oromoon har'a gaddinus boruu gammannoo doonuma jennuu hayyoota keenya hedduu dhabaa jirraa dhaba akkanaa kanas rabbi nurraa haa dhaabuu bilisummaadhaan sodaa tokko jalqabsiin haa qabuu dhufin jira. Sagara nuuroo goobanatti hoggansa guutu jaalanuu goobanaa qabsoo adda bilisummaa Oromootiif lafee duddaati. Qabsaayaa sabaa nama jaalatamaa nama gartee qabsoon maal akka taate birkitti beeku
nama jabaa nama guddaa dhabnee rabbi jannataan isa haa kadhaniif. Jalnuma gobanaa yeroo irraa yerootti sirbi inni baasu sirba lafee garaa nama duraasee lafee nama qabu akka qabsootti uffastee jiru. Yeroo gartee Oromoon bitaa mirga laaltee mataa walitti qabatuu dhabdetti amantiin addaan hin babaanu jedhee gabba'ee waldisee nama Oromoo godaa tokko jalatti mataa walitti qabirraa tokko. Nuti kiristaana Islaamatti addaan hin baanu jedhee utubaa Oromoodhaaf ta'ee kan akka ta'e ajallatallee mataa walitti deebisirraa tokko. Qabsoo uummata Oromooti nama hidhatee daggala dhaabbatirraa tokko. Qabsoo uummata Oromooti nama yeroo hedduu bilisummaa sanaan akka ta'e hawwii malee akkaan jiraatee bareedduu jiraatee akka namatti jiraate jedhee Nuuroo Goobanaa nama sirba isaa guyyaa tokko babbaasee qabsiisanitti guddatee Oromiyaa haa ta'u qabsoon gurra hawaasa nagyaa haa ta'u jedhama yaadu jireenya. Kanaaf warra nama gaarii namaa dhabnee Oromoota guutuu rabbi haa sabbarsiisu Rabbi jannataan nuuf haa qalaniisu wannan garaan nabadee kanaafuu rabbi namuufuu dandeettii haa kennu. Nuhoon Oromoo fi maal gumaache isa jedhu kanarratti yaada akka nuu kennitani kabajaan isinaafirraa galatooma irraa banadha. Ayyee egaa artistiin keenya Nuhoo Goobanaa rabbiin warra jannataa godhuu maatii inni irraa du'ees rabbi imaanaaf sabirri rabbaa kennuufi egaa walumaa galatti Oromoo hundaafuu Oromoo hundarraa du'e warra isaanii irraa qofa miti. Egaa artistii Nuhoo Goobanaa qabsaa'aa ganama umurii isaa guutuu qabsoo kanarratti otoo ifaajjii gurguddaa qabuutti du'e jechuudha. Kanaaf waan inni irratti lafa'aa ture san karaa walleettiinis haa ta'u karaa hundaanuu galmaan gahuudhaaf jabaachuu qabna jechuudha. Kanaaf Nuhoo Goobanaa waa hedduudhaan yaadanna. Nuhoo Goobanaadhaa keessattuu baroota 30 dura tokkummaa jedhee walleessan irratti waa hedduudha yaadanna jechuudha. San qofa miti Nuhoo Goobanaa gaafa chaarteraas biyyatti deebi'uudhaan Finfinneetti waa'ee Finfinnee irrattis wallee baasee irratti waa hedduudha isa yaadanna jechuudha. Kanuma waliigalatti waan hangana jennee dubbachuu hin dandeenyarra gaddaa. Kanaaf rabbiin warra jannataa haa godhuu maatii isaas imaanaa fi samirii rabbi haa kennuuf hin jira. Ganama Jeneraal Raggaatuu Roobaa toora irratti argamanii hordoftootaa fi kabajamtoota keenya kallattii maangara haadha teenya qabsooytuu ganama harmee Jeneraal Raggaatuu Roobaattiin isin dabarsaa turtii gaarii. Galatoomaa ulfaadhaa baga nagaan jiraattanii isinin jaa kaanigaa mariin isin irra jirtanii fi wanni isin dubbachaa jirtan waan gaarii waan bareeda irra jirtanii waanuma ilmaan Oromoo hundi bakka jiranii biyya jiran hunda ilmaan Oromoo gartee irratti wal mari'ataa jiran irra jirtanii galatoomaa ulfaadhaan isinin jaa. Nuhoo Goobanaa dhuguma rabbitti nama haruma hundaanuu ummata Oromollee kakaasaa ture waraana bilisummaa Oromollee jajjabeessaa ture nutillee dubartoota Oromoo nu jajjabeessaa ture yeroo dirree qabsoo jirru keessatti Nuhoon ayyoo kullee yaa haadha Oromoo na dhageessa dhiiraa wajjin duulaa jirtan biyya keessa jalaal dur san dhaggeeffataa qabsootti jabaachaa turre. Waa hedduu jagaa sirba san keessatti waa hedduu jaa dubartiin Oromoo boodan deebine jaa. Kanaaf Nuhoon dhugaa rabbitti nama umrii isaa guutuu waa'ee mataa isaatiif yaadin waa'ee sabaa fi dhala Oromootiif yaadaa ture keessaa nama tokko fuulli rabbii itti haa tolu rabbiin gartee isaa haa araaramuu ilmaan
immoo isiniin hangafee isin gartee warra jaarmaa kana jala jirruun hangafee hunda isaaniitu rabbiin jajjabina sabrii imaana rabbii isin haa kennu nuti hundinuu garuu nama gartee wajjin dhalatin tokko namni sabrii imaana juun hin jiru malee har'a nuti hundi bo'aatuma oollee warra biyyaa awwaalchaa awwaale sanin taa'u laallee waa hunda laalleetuma bo'aa turre akkuma nama gartee bakka san keessa jiru bakka saniif buufnee akkasumatti nuti hundinuu sanumarra oollee hundi keessanuu jabaadhaa immoo artistoonni keenya ka hafanni jiran ka arraan kana gartee dhibeedhaanis ta'ii gartee umriidhaanis dadhabanii jiranii akka jee abbaan keenya sheeyni keenya sheeyamiini biroo nama tokko hoggaa du'ee yaadachuu osoo hin ta'in boo'u osoo hin ta'in hoggaa inni jiru gartee yaadachuu qabna anamma dura as keessatti isiniin jeetiin jira nuti jaarmaan keenya kun beekamtiis harkachuu waamuma maraafuu nuti jaarmaan keenya kun odoo waraana bilisummaa Oromoo gargaaruu qofa hin ta'in artistoota keenya warra akka Haloo Daawwee warra akka Sirewuu Wadaajoo faa yaadachuu qabnaa hogguu hundaa'uyi isiniin jeetiin jira kanaaf gaa galatoomaa ulfaadhaa jabaadhaa haa jabaannu absoo keenya gaa kara isin itti deemaa jirtu ni gartanii diinni keenyalleen waan godhaa jiru ni gartanii warri duulli itti rafu hin rafu jette Oromoon jee isinii meetiin jiramma duraa waan isaan gartee siidaa aanolee irrattis waan dalagaa jiran Finfinnee keessatti gaani garta waan isaan godhaa jiranii kanaaf jabaadhaa haa jajjabaannu galatoomaa ulfaadhaan isin daawwattoota keenya kabajamoo Dr. Nuhoo Goobanaa gaara yookiin qafiiraa onaaf ranqalloo magaalaa Dirree Dhawaa keessatti 1940moota keessa haadha isaa akkuma beekamu jechuudha egaa haadha isaa Faaxumaa Aadamiitii fi abbaa isaa Muhammad Goobanaatiin irraa dhalate obboleewwan 4 kan qabu akkasumas Muhammad Goobanaa obboleessa hangafaatiif jechuudha obboleewwan shamarranii 3 wajjin kan dhalate Dr. Nuhoo Goobanaa bu'aa bahiiwwan hadhaa ilmaan Oromoo liqimsan keessa nama Mustafaa Harawwee akkasumas Usmaayyoo Muusaa Eebisaa Addunyaatii fi gama biraatiin Ayyub Abubakar Muusaatii fi jechuudha Abdullaahi Arusiidhaatti kana malees jechuudha hedduuwwan qaaliiwwan wallistoota Oromoo wasanuu diidoof kanneen kana fakkaatan itti aanee dhandhamee fi wallee wallistoota yookiin akkuma beekamu the father of musician osoo qofan taane nama bilisummaa Oromootiifis abbaa ta'ee jenereeshina 3 dabarseedha. Dhimma kana irratti sagantaa keenya har'aatiin kanneen qilleensaan nu hordofaa jirtan qabsoo ABO'tiif Nuhoo Goobanaa ilaalchise qabsaa'onni ganamaatii fi jechuudha biiftuu qabsoo bilisummaa Oromoo mooraa ganamaa keessatti Jaal Ililli Ahmaddiin akkasumas qabsaa'ota qarreef qeeroo hogganoota jaarmiyaa gaaddisa mariitii fi hayyoonni Oromoo as keessatti argaman egaa qabsoo Oromootiif ABO keessatti Nuhoo Goobanaa shoora akkamii qaba kan jedhu Jaal Ililli irraa erga dhageenyee booda marii keenya kabajamtoonni keenya asirraa itti nu fufsiisu jechuu barbaada. Kan ergaa qabuu fi bara baraan kan isaan itti yaadannu ta'a. Yeroo xiqqeenyaa yookaan yeroo ijoollummaatti sagalee isaanii kiiloolee kanaa caqqasaa guddanne yeroo sanitti umrii keessa jirtu sanitti maal akka yaadattu maaltu akkasitti dhagahamuu fi ammarra dhaabbattee ammoo maaltu akka namatti dhagahamu miira keessaa nama dubbata. Kanaaf isaan rabbi jaannata isaaniif haa hiru jecha. Inni dhagamaatti fufaa jaalattisaa. Kanaaf hunduma kennaa fi jajjabinna hawwinaa inni guddaan jaala kennaa jaala kabajamaa fi jaalatamaa Nuhoo Goobanaa har'a guyyaa har'aa awwaalchi isaa geggeeffame Nuhoo Goobanaa kan ayyeena biraatiif neetworkiin isaa sirrii hin jiru sa'aatii kennatti isaa fayyadamnu. Kanatti leenci kenna leenci Nuhoo Goobanaa
har'a asirraa deeme seenaan isaan deemne ni jira. Akkuma inni seenaa kaatetti dhaloonni isa duubarra bu'ee reeffa isaatiin boodallee ni jirraa jedheenii ture. Akkasumatti galma isaatiin gahuu qabna. Kaayoo isaa galmaan gahuu qabna. Iccilee waan inni hojjete kanarra hojjennee odoo inni hin boqatin odoo boo'u gaafa dubbatuu dadhabillee imimmaaniin osoo gaggeessee waa'ee qabsoo tanaa jedhu asirraa deeme. Kanaaf isii tana galmaan gahuu qabnaa, nuti itti aanuu qabnaa, anillee isa ta'uu qaba jedhiiti ofin murteessi hojjedhu jedhaa xumuradheera. Ilmaan Oromoodha walitti naa qabdee akkasi kadhatan koote ati odaa butun jalatti oromtichi walloo jallabate obboleessati ganna dhibbafur yaa rabbi gabrummaa naftee lamne nuti samaliif nustan barbaada kabajamtoota daawwattoota keenya olma oromiyaas qopheeffannee jirra. Akkasumas ammoo hiriirri guddaan har'a Adaamatti dhohe ergaawwan gurguddoo kan dabarsee fi nuhoon akka ambaasaaddara tokkotti sirna gabroonfataa waggoota meeqa isaa dhibame siree irratti ciisee hin laalinillee kan rifachiisee fi akkasumas kan waa hunda caala karaa itti akeeke ta'uudha jennee yaanna. Garuu shaarukaan kana godhamoo hin godhu sun egeree gaafatti haa ta'uuti sagaleen hidhamtoota keenyaa Koloneel Gammachuu Ayyaana Abdii Raggaasaa maal Oromoo 125 ol mana hidhaa keessatti argamanii dhagahamuun isaa waan guddaadha. Ilmaan Oromoo hundi addunyaa irra jirtanii maatiin hoo gobanaa sabrii isinii haa kennu. Qabsaa'onni jajjaboon akka Kadiir Sa'iid, Elemoo Aliitii fi kanneen itti dhiyaatan hanga abbaa urjiitiin bahutti hundi keessan obsa isinii haa kennu. Bu'aa bahii gaara Qafiiraa yookiin ammoo ganda gaaraa irraa kaasee akkasumas qabsoo hawwisoo caffee gadaa afran qalloo irraa Jibuutii irraa Yaman irraa Room magaalaa Itaalii irraa Kanaadaa Edmontoniif Torontoo achirraa ammoo imaluun biyyoota Suud Arabiyaa Riyaad keessa fa'aa maal fakkaata kana hunda qabannee jira. Bilisummaa Oromoo bara chaartaraa keessatti akkamiin walleenni gumaache maal fa'a kana keessa walleewwan nuhoo gobanaa Oromoon ija akkamiitiin ilaala. Nuhoon weellisaadha moo xiinxalaadha? Nuhoon hoggana abbaa dhalootaati moo akkasuma akkuma weellistoota biraa wallise wanni adda isa godhu maali? Wajjin turuu deemne ilmaan ayyaa baga nagayaan dhuftanii waan qabdaniin kaayyoo nuhoo gobanaa galmaan ga'uudhaaf dhufaa qopheessinu jechuun barbaada. Kanneen Oromummaan keessan dhugaadhaan hojmaata isinii ta'e hundi keessaniyyuu jechuudha. Dura qabsoo bilisummaa Oromoo jaarmiyaalee adda addaa jalatti ijaarama. Jaarmiyaan dambalii humna qeerroos keenya, jaarmiyaaleen hundinuu keenya waan taateef gaaddisa mariitii fi jaarmiyaa dambalii humna qeerroo jalatti ijaaramuun noota urjii furgaatuuf kanneen kana fakkaatan dhimmatiin diinagdee irratti jiran hunda haqaan iyyaafadhaa jalatti ijaaramaa diinota keenya yeroo itti waltaanee cabsinu amma. Itoophiyaa keessatti qabsoon karaa nagayaa guyyaa qiyaamaa qofa akka jirtu namuu ufamansiisuu qaba. Anis mariin keenya akkumatti fufee jira. Mata duree marii keenyaa Oromoon imaanaa gootota akkamiin fufsiisuu qaba kan jedhu irratti kan mari'ataa jirru. Akkasuma jaalateen Saartuu bilisummaatti kan toora irratti argamu. Saartuu bilisummaa itti fufii maayikiin keeti. Galatoomaa carraa kennuu keessaniif galanni keessan bilisummaa ta'u akkasuma ilmaan Oromoo bakka jirtan hundatti rabbiin obsaa fi sabrii isinii haa kennu. Nuhoo jechuun abbaa keenya ija Oromooti, gameessa Oromooti. Nuuf ta'e malee Oromoof ta'e malee guyyaa takka ofiif hin taane. Kanaaf isa osoo hin taane kan du'e inni qaamaan du'e malee seenaan isaa yoomillee hin du'u. Nus nama seenaa isaa galmaan ga'u rabbiin haa taasisu. Isaanillee rabbiin jaayina ta'an isaan haa qananiisu. Dilii isaanii xiqqoo fi guddoollee rabbiin isaanii haa laaffisu. Isaan muuziqaa kana weellisuu osoo hin barbaanne muuziqaan akka qaba akkaataa qabas isaan akka itti baafatan dhabanii gama muuziqaatiin dabarfatan jechuudha. Kanaafuu nu ilmaan Oromoo seenaa isaan irratti umrii ofii fixan kana galmaan ga'uu qabna. Akkasuma maatii isaanii akkuma har'a isinnaaf jirtanii jettee haati manaa isaa ilmaan Oromoo hedatte kana
har'a qofa siif jirra jechuu osoo hin taane hanga lubbuun teenna jirtutti hanga isaan jiranitti ilmaan Oromoo jiraachuu fi qabna. Inni gizee jiru nurraa hin gammanne bakki inni nurraa hin gammadin immoo ilmaan isaan nurraa gammaduu qabanii galanni isaanii jaayinata rabbiin isaan haa qananiisu kaatimaa isaanii haa laaffisu. Maaliif hayyuun yoomillee seenaa dabarsee du'a waan ta'eef kanaafuu uummanni Oromoo keessaaf alaanillee waan irratti walii galee hayyuu keenya kana galmaan gahuu qaba. Akkasuma warri har'a mana keessaa mana alagaa keessaa baasanii mana isaatii gabbaasan galatoomaan galanni keessan bilisummaa ta'u asuma kan galateeffachuu barbaadu Masarat Dhaabaa gaazexeessituu OMN hedduu si galateeffadhaa galatoomis hin jedha. Hayyuu teennaa rabbi umrii isii haa dheeressu. Kanaaf galatoomaa isinin jedha Oromooti yaa qaalii fi gaarii bagaga rabbuma jira inshallah. Boolixaatti nu fufaa. Ayyee qabsoo bilisummaa Oromootii fi Nuwoo Goobanaa egaa garaagarummaa wanni qaban hin jiru jechuudha. Kanaaf waan Nuwoo Goobanaa fa'aa irratti qabsaa'aa turan san galmaan gahuudha jechuudha. Kanaaf dhuguma rabbiitti Nuwoo Goobanaa sila bilisummaa Oromoo kana ijumaan arganii Oromoo biyya isaati irratti abbaa ta'e Oromiyaa bilisoomte silaaniif du'anii homaatii miti garuu Nuwoo Goobanaa waa hedduudhaan yaadanne jechuudha. Waa'ee Oromoo fi Oromiyaa kanarratti walumaa galatti wallee isaa keessa wanni jaalalaa hin jiru jechuudha. Wooma qabsooti. Kanaaf waan hin jiran waa'ee isaa kana na dhibaa rabbiin warra jannata haa godhuun jaaloo carraa nama biraatii kenniif rabbi umurii isaa rabbi warra jannata haa godhu. Kanaaf nuti immoo jabaannee waan inni irratti laffa'aa ture kana galmaan ga'uudha jechuudha. Silaa irra Nuwoo Goobanaadha guyyuma tokko bilisummaa irratti laffa'aa ture san guyyuma tokko ijaan argee du'e homaatiin miti. Kanaaf qabsaa'anii kufaa qabsoon itti fufaa waan goonu hin qabnu namoonni du'a. Kanaaf rabbiin maatii isaatii fi ilmaan Oromoo hunda imaanaaf samirii haa kennuuf isin jaalladha. Ayyee galatooma jaala keenyaa fayyaa ta'aa galanni keessan bilisummaa ta'u. Ta'anu jaalateen jaalfalmattu sabaa carraa isaaniif kenninaa maayikii irraa banadhaa. Ayyee carraa naa kennu galatoomaa galanni keessan bilisummaa haa ta'u jedha. Akkasuma abbaa keenya Nuwoo Goobanaa yookiin jeneraal Nuwoo Goobanaa fi maatii isaa guutuuf rabbiin jajjabinaa kennu isaaniifis rabbi jannatal firdawsii isaaniif haa kennu jedha. Jeneraal Nuwoo Goobanaa yookiin abbaan Oromoo Oromoof waan hedduu gumaachanii Oromoo wanti isaan gumaachan irraa dubbannee hin fixnu. Oromoo tokko inni ijaaranii Oromoo akka marga Oromiyaa keessaa margituutti Oromoo damee ishee walitti hidhanii gumaacha hedduu nu gumaachanii tokkummaa yoo jedhan sana tokkummaa isaan osoo faarsanii osoo firii isheen argin gara fuula rabbii nu jalaa deeman kana nuti Oromoo maal goonee tokkummaa isaan jedhan kana gadi dhaabnee abbaa keenya kanaaf siidaa dachee Oromiyaa keessatti ijaarra yoo jenne Oromoon itti yaaduu qabna. Qeerroo fi qarreen Oromiyaa keessa jirtan har'as waan boonsaa dalagaa jiranii boris abbaa keenya kanatti yaadachuuf golee keenyaa fi odaa keenya irratti mallattoo Nuwoo Goobanaa yookiin abbaa keenya kabajamaa Oromoo akka hojjetan nu siniin jedha. Ittaansuun immoo adda bilisummaa Oromoo kaleessaa keessaa abbaan keenya Nuwoo Goobanaa isa tokkodha. Akkasuma carraan ifaa guyyaatiif carraan keetii itti fufi jennaan. Jaala keenya jeneraal Nuwoo Goobanaa tokkochuu isaa sababeeffachuudhaan ilma Oromoo idil addunyaa kanarratti argamtanii qaamaanii fi yaadaan gaggeessaa isaa irratti argaman galatooma jechuun ni barbaada. Itti aansuudhaan qabsaayaan gameessi keenya jeneraal Nuwoo Goobanaa wanti inni dalagee ilmaan Oromootiif
hojjetee darbe waan xiqqaa miti. Akka salphatti waan laallamu miti. Nama kamiyyuu olitti kan laallamuu danda'u. Kanaaf ammoo seenaa inni dalage kana fiixaan baasuudhaaf amaanaa inni lafa kaayatee deeme kana karatti saba nyaatu odoo hin taane saba amaanaa kana galmaan ga'ee ilmaan Oromoo firii inni jalqabe kana xumura itti godhee ummata Oromoo bilisummaa inni waggaa umrii isaa ijoollummaa irraa kaasee hanga guyyaa duutitti lallabaa ture kana urree inni taraaree deeme kana sararee inni lafa kaaye kana galmaan ga'uudhaaf waadaa isaa nyaachuullee hin qabnu. Ilmaan Oromoo bakka jirtanitti jabaattanii seenaa inni hojjete kana akka galmaan geettan jechuu barbaada. Galatooma. Ilmaan Oromoodha walitti naa qabdee akkasi kadhatan koote ati odaa bulchuun jalatti Oromtichi walloo gallabate obboleessati ganna dhibbaafur yaa Rabbi gabrummaa naftee lamne nuti. Gara gama zuumiitiin isaaniif kennina jaalallisee maayikii keessan irraa banadhaa yaada nuu laadhaa. Akkasuma abbaa keenyaa guyyaa har'aa bakka dhugaa dhaqe onkin jireenyaa noo goomanaatiif ilmaan Oromootiif sabaaf lammii keenyaaf tokkummaa jedhee xiqqaarra qabee hanga umurii kanaatitti tokkummaa isaa sabaaf lammii isaa ijaaruudha jecha osoo garaaf hin bitamin odoo maallaqaaf hin bitamin hanga hammaatitti saba isaatiif jecha dhaabbachaa ture. Kanaafuu ilmaan Oromootii fi akkasuma maatii isaatii fi jajjabina hawwina. Akkasumas immoo inni illee bakka dhugaa dhaqee Rabbiin bakka dhugaa jannata haa bal'isu jedha. Kanaaf ilmaan Oromoo wanti isaan gochuu qabanii abbaa keenya qaalii kanaaf yaadannoo isa dhugaatii fi yaadannoo afaanii osoo hin ta'in yaadannoo garaa kan jedhamu san mallattoo Odaa jalatti akka mallatteessuuf ilmaan Oromoo jechuudha. Kanaaf ilmaan Oromoo bakka jiraniif jajjabina hawwinaa fi tokkummaa keenya cimsannee kaayyoo isni itti wawwaatatii dhufe san akka galmaan geenyu isiniin jedha. Galatooma. Ayyee galatoomaa jaalateen jaalallisee yaada bal'aa fi yaada bareeda nuu kennanii ulfaadhaa galanni keessan bilisummaa ta'u jenna. Ittaantuu koree naamusaa jaalateen jaalayyaantuu maayikii irraa banadhaa sagantaa fudhaa yaada keessan kennadhaa. Jalqaba irratti uummata Oromoo bal'aa fi akkasumas maatii abbaa keenya qaalii kan umrii isaanii guutuu gama qabsootiin gama hundaan uummata Oromootiif jiraatanii darbanii Rabbiin jannatal firdoosiin haa gammachiisu. Maatii isaanii fi firoottan akkasuma uummata Oromoo addunyaa irratti argaman hundaaf obsaa fi jajjabina hawwaa. Kanatti aansuudhaan oolmaan isaan Oromoof Oromiyaaf oolan xiqqaa miti. Umrii isaanii guutuu isaaniif Oromiyaadhaaf jiraatanii isaan keessaa wanni isaan nu gumaachan tokkummaa yaa ilmaan Oromoo tokkummaa jechuun tokkummaa san dhageenyee bira taruu qofa osoo hin taane warra tokkummaa san hojiitti hiikuu Rabbiin waa godhu. Galatoomaa kanaa ol dubbachuu hin dandeenye. Ken gameessi ganama nuroo goobana dukkana ummata gisee dukkan Oromoon dukkana keessa jirtu gisee ummanni Oromoo afaan dhabe gisee ummanni Oromoo gadi ba'ee dubbachuu dadhabe ba'ee dubbatee quuqaa ilmaan Oromoo irraa buqqiseetiin jira. Maali
waa isaan ganama nuu ta'an osoo takka jedhanii taa'anii dubbatanii daftarri kami isaanii seenaa isaanii galmeessa hin fixu. Uummata Oromoo dukkana keessa jiru, dukkana keessaa gannaa fi bona keessa deemanii dhugaa Oromoo karaa hundaan lallabanii asiin ga'anii jiran. Nu hoo maal godhuu qabna? Akkuma isaan kaleessa saba keenya maallaqatti hin jijjiiranne, maallaqaan bitamne saba Oromoo nyaachuu osoo hin taane utubaa Oromtoota, utubaa aartii kana kaayyoo isaanii urgeen ga'uu qabna. Dhaloonni ammaa tana irri guddaan akka isaan kaleessa baddalaan gannoo keessatti xaaranii Oromummaa mataa walii qaba osoo hin taane garaa bitamoo osoo hin taane kaayyoo isaan tokkummaa jedhanii san urgeen ga'uu qabna. Isaan haacetti dabarsanii biraa deeman. Haacetti kennatanii haaceen biraa deeme adda isaanis faana haaceetaan nu hoo eessa jirra? Utubaa Oromoo, utubaa aartii kan gisee dukkanaa nuroo goobanaa abbaa kenna. Osoo teenneet hin jenne waa hedduun isaan madaaluu hin dandeenye. Beekaa hayyuu kan guyyaa rakkoo kan guyyaa dukkanaa gisee dargii irra mililikii irra kanadhaa mana kana Oromtoota asiin ga'e afaan Oromoo barsiise waa hundaa irratti rabbiidhaan ilmaan Oromoo hundaaf jajabinna haa kennu. Dinqisoota isaanii aartistoota ilmaan isaanii hundaaf jaannatul firdoosin rabbi isaanii haa hiru. Caffee jaannataa rabbi isaan haa godhu. Tokkummaa isaan nu hadhanu jedhan san nama urgeen ba'u rabbi nu haa taasisu. Sirba isaaniitis dagachoo hin qabnu. Isinin jedha galata. Irratti akka hirmaannu abdii qaba. Akkasumas Oromoon imaanaa gootota akkamitti fufsiisa kan jedhu ammoo jechuudha. Akkuma beekamu egaa jaal mul'isaa dirreedha yookiin ammoo hoogganaan koree gamtaawwan jaarmiyaa keenya yaada kan irratti nu agarsiisu xumura irratti ammoo jechuudha. Injifannoo keenyaaf furtuun qabsoo keenya yookiin injifannoo keenyaaf furtuun guddoon maali kan jedhu irratti jechuudha. Hoogganaa itti aanaa mana marii jaarmiyaa gaaddisa marii dhaloota egeree bilisummaa Oromoo jechuudha. Akkuma beekamu jaal walabummaa sabaa itti aanaa hoogganaa mana marii jaarmiyaa keenyaa isaanis sadarkaadhaan itti aanu nutis jechuudha. Sagantaa kana caayaa Oromoo TV ogeessa teeknikaa wajjin qopheessuudhaan guyyaa kana dhimma hangafa sabaa kana irratti mari'achuu fi artistoota hafanii fi qabsaa'ota gurguddoo akka jaal Zarihuu Wadaajoo warra sireera ciisan kanaaf maaltu eegama? Eega du'an, eega dullooman waa jechuu kan jedhu kana irratti eega jaal Ilillii Ahmaddiin qabsooytuun ganamaa mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof hundeessituun sabaa yaada nuu kennanii booda sagantaa keenyatti kan fufnu ta'a jechuudha. Maarree gara kabajamtuu jaala qabsootiif haadha Oromoodha. Ilillii Ahmaddiinittiin isin dabarsaa isaan faabuwanii qabsoo abaawotii fi nuhoon maali kan jedhuu fi Oromoo keessatti shoora akkamii taphate kan jedhu yaada fudhataniiti daqiiqaa 5 akka as keessatti ibsanuu godhan abdiin qaba. Nafaan bu'aan isiniin jedha. Haadha qabsoo Oromoodhaa dhugaadha. Waa'ee noo goobanaa yoo kaasan dhimmaan qabachuun hin danda'amu. Keessattuu ani itti dhiheenyaan beeka. Nama wallee gara artii Oromootti akkan dhufu yuunivarsiitii keessattiin jechuudha osoo imaluu deemu akkaataa walaloon Oromoodha. Akkasumas ammoo walaloo keessatti haalli ittiin barruuleen yaada ibsatanii fi keessoo keetiif quuqaa kee sarara takkaan gaalee jecha takkaatiin kana malees ammoo xumurtuu yaada dubbii fakkootii fi mul'ata keessatti sookoof soorgoon keessattuu waan isaan naan jedhan keessa jechuudha. Jaal Malikaa Aliidha jechuudha. Yooniin dandeettoora bilbila irratti yeroo biraa jechuudha. Eegaa gadda kanarraa baane akkan isin dhageessu gamanuma waadaa isinii seenaa maatii waan taaneefis jechuu barbaadaani. Yeroo tokko wallisaa Kadiir Martuufaa wajjin taanee karaa Baalee waltahiidha koonsartiidha deemnee akkasumas ona beeltuu kurkuruu deemneeti achitti nu hidhan. Abdulbaasitti nama jedhamu jira abbaa murtii jechuudha aanaa beeltoo ture. Yeroo nu hidhanitti asiin ka'u jedheeti dide yeroo sanitti jechuudha. Egaa yeroo didutti namni suni jechuudha ajajaa poolisii nu hidhe san guutumaan guututti ammarraa hojiirraa dhaabadhu jechuun akkasumas basaasa tokkotti ture itti gaafatamaa damee nageenyaa dhanii Tafariidha. Kufee natti fakkaata yeroo dabale tarkaanfii waboon gamasitti fudhateeni kana wal qabsiisee jechuudha. An asii hin deemu jechuun guyyaa 3 buluun gamanumaan sabboontota godina Baalee aanaa laga hidhaa yookiin beeltoo qabsaa'ota jaallan akka jechuudha qabsaa'ota jaallan akka araarsoodhaatii fi
kanneen biraa kan har'a mooraa keessa jiran waan ta'eef maqaa isaanii waame akkasumas weellisaa maqaa dhahuu hin barbaanne ona san keessatti beekamaadha qabsaa'aa bilisummaa Oromoodha jaalii ilmiis ni beekanii weellisaa san naannawa san ka jiru maqaa dhahuu hin barbaannu haa galatu. Mariin keenna akkuma beekamu akka itti fufetti jira mata dureen marii keenna kan itti aanu injifannoo teenna akkamittiin tifkachuu qabna ka jedhu irratti ayyee kallatti maan toora irra jiranii jaal ililli ahmadittiin isin dabarsa turtii gaarii. jaal ililli ahmad itti fufa. Hedduu galatoomaa carraa lammataa naa hannuu fi nuti dirqama wanni gartee godhuu qabnu yeroo ammaatiif injifannoon teenya hannuu mirkanaa'u hannuu murtaa'u afaan qawweetiin akkuma gartee warreen ollaa keenya afaan qawweetiin bilisoomanitti nutis afaan qawweetiin bilisummaa kenna malee qalamaa fi gartee kursiin qabsoon galma geessee bilisummaan namaa dhuftu hin jirtu. Kanaafuu ilmaan Oromoo bayaadiyaan kaabaa kibbaan waliif dirmatee wal dhadee wal jara garagalee waliin dubbatee jaarmee tokko jaaratee afaan qawweetti deebi'uun dirqama ta'e bilisummaan ta'anii akkanumatti manatti qaqqabattee nama dhuftu jiru abbumti fedheeru agartee gabrummarraa haa bilisummaa qalamaan sosoon jiru kan ittiin sosoonu afaan qawweet kan ittiin walaboonu afaan qawweet kan ittiin bilisoonu afaan qawweet injifannoo kan ittiin nu mirkanaa'u afaan qawweet ta'eef hawaasni Oromoo waliigalaa kana walii beekee qabsaa'ee hidhatee diina ofirraa fonqolchuudha qaba. Yoo kana ta'in gabrummaa namatumarraa namataan hin jireen irratti dhalti malee nurraan haatu. Kanaafuu jajjabaannee dubartoonni keenyas gara qabeenyatii warreen waa harkaa qaban dargaggeessa keenyas iddu galeessinis akkasumas qabsaa'onni keenya kan biyya keessaa immoo afaan qawweetiin qabsaa'aa jiran cimina isaaniitiin irree isaaniitiin bilisummaa akka gonfannu bakka dubbiin jabaatetti nuti warri biyya namaa keessa jiru kunillee qabsoof galuu irratti akka tattaafan yoo dubbiin humna isaaniitii ol taatellee ni jirra. Nama lafa qabuutu lafee qaba nama lafee qabuutu dhiiga qaba nama dhiiga qabuutu foon qaba waan ta'eef nuti biyya teenya bareedduu magartuu lalistuu biqiltuu bareedduu san alagaaf irraa buqqaanee biyya namaa kalsisaree ta'uu dhuguma rabbitti nu bahaa dhaabbatu. Qabsoonnee biyya teenyatti gallee injifannoo teenya agarsiisuu qabna injifannoo teenya murteeffatuu qabna mirga abbaa biyyummaa keenya afaan qawweetiin falmatu qabna afaan qawwee malee gonkumoonni waan takka nu mallatteessu hin jiru jira keenya. Kanaafuu jajjabaadhaa isinis turuun fedhuu namoota hedduu carraa eeggata waan ta'eef qabsoon teenya har'as ta'an borus ta'an afaan qawweetiin ta'u namuu sammuu ofitti haa himu ciminaan jabinaan qabeenyaan sosso'inaan tankaartii cimtuu fudhatee Oromiyaa walaba baate biyya keenya bilisoomte rabbi nu haa agarsiisu jaallan. Obsituu biyyaa jaal obsituu biyyaa toora irratti argamanii jaal ibsituu biyyaa. Ayyee carraa naa kennuu keessaniif galatooma. Ulfaan dhagalan keessan bilisummaa haa ta'u. Itti aansuun du'uun artistii jaalatamaa fi kabajamaa artistii abbaa tokkummaa Nuhoo Gobanaa gaddaa uummata Oromoo hundaati. Asumaan maatii fi firoottan isaaf uummata Oromoo hundaaf jajjabina hawwina. Daandii isaan itti dadhabanii irratti umrii fi fixanii wanta seenaa baay'ee dalaganii galanni isaanii bilisummaa haa ta'u asumaan qabsaa'ota Oromoo hunda kan itti lafee caban jechuudha qabsoo kanarratti. Artistiin Nuhoo Gobanaa artistii kabajamaadha. Qabsaa'aa ganamaati. Galan isaa bilisummaa haa ta'u seenaa dagatamuu hin qabne dalagee namni seenaa dalage immoo du'e hin jedhamu ni jira jechuudha. Kanaafuu uummanni Oromoo qabsoo isaan itti fufanii har'aan gaan dagachuu hin qabanii itti fufuu qabanii tokkummaa isaan faarsanis itti fufuu qaban jechuudha. Wanta faarfamuu qabu dubbatee seenaa baay'ee hojjetee addunyaarraa deeme rabbiin rahmata haa godhuu fi uummanni Oromoo dagachuu hin qabanii bira dhaabbachuu qaban seenaa isaanii dagachuu hin qabu wanta dagatamuu hin qabne dalagan jechuudha. Galatoomuu. Haadha qabsoo Oromoodha keessatti jechuudha jaal walabummaan gaaffii isaanii qopheeffatanii jiru qabxiin mariin keessaan nuu kenname
qabsoo adda bilisummaa Oromootiif Nuhoo Goobanaa akkasumas ammoo Nuhoon Goobanaa Oromoof maal gumaache gama biraatiin Oromoon imaanaa gootota akkamiin fufsiisuu qaba afraffaan injifannoo keenya furtuu maali kan jedhu jechuudha jaalqeerransoo saba akkasumas jaalwalabummaa biyyaati kan sagantaa kana mari'achiisaa jiru anis qindeesseetiin Caayaa Oromoo TV irraa ogeessi teeknikaa istiidiyoo irraa muuziqaan dabalee isiniif dhiyeessu jiru Soofumar Gadaati jaarraggaatu wallee kanaan booda jechuudha toora irratti argamu jaalwalabummaa wallee kanaan booda gara bilbila toora keessanitti isin deebisa. Oromoo waama ilma hanaayyele kowwaa lammanaa yeroo daawwattoota keenya jechuudha. Sona qabsaa'ota bilisummaa Oromoo keessaa Jeneraal Nuhoo Goobanaa jechuudha. Firaafis diinaafis keessattuu uummanni Oromoodha haala bu'aa bahii qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti yeroon itti dinni guddaan Oromoodha taajabbiin guddaa fi waa hunda caala abdiin finxaaliyyoota har'a warra Shaarukaa PP OPDO dullatti ODP 72 ilmaan Minilik warra harcaatee Goobana Daacee irraa as ba'an itti addaan baafate abbaan tokkummaa keenya kan isin keessummeessaa ture istiidiyoo irraa an Soofumar Gadaa akkasumas ammoo jaalwalabummaa biyyaa gama biraatiin jaalqeerransoo sabaati kabajamtoota hordoftoota keenya jaalqeerransoo xumuratti wanti itti dabaltu jira mee kana keessa injifannoo keenyaaf furtuun maali injifannoo teenyaaf furtuun maali akkasumas ammoo egaa waan guddoo kana keessatti akkuma ati beektu adda bilisummaa Oromootiif Dr. Nuhoo Goobanaa jechuun haadhaa fi kurree yookiin maallaqa tokko fuula lamaati keessattuu walleewwan sila dhageessaa turre keessaa fakkeenyaaf walleewwan amma istiidiyoo irraa dhageessine kana keessa akkuma beektan Oromoo waama ilmaan Ayyilee jedhu kun Gullallee irratti baandii Gadaatii fi bilisummaa wajjin jechuudha. Jaalli keenya kuni akkuma beektu bu'aa bahiiwwan hedduu keessatti guyyaa tokko Oromoof hin jiraanne namoonni hedduunis kanarratti mul'ata kanarratti guyyaa har'aa yoo laalte sodaa uummata keenyaatiif jecha Adaamaa keessatti hiriira istiidiyoo irraa reef dhageessaa ture san quba qabda jaalwalabummaa mee wallee kana keessatti bari kun 1991 Hayyee walabummaa waan itti dabaltu qabda keessattuu injifannoo teenyaaf furtuun maali jetta sagantaa keenya goolabuuf jechuudha. Hayyee ulfaadhaa galatoomaa jaarmiyaa gaaddisa marii dhaloota bilisummaa Oromoo Caayaa Oromoo TV irraa marii kana qopheessitanii bifa kanaan nu affeeruu keessaniif galatoomaa ulfaadhaa isiniin jenna injifannoo keenyaaf furtuun maali isa jedhuuf artistiin keenya kabajamaa fi jaalatamaan artistii Nuhoo Goobanaa duratti tokkummaa jedhee sirbee jira furtuun injifannoo teennaa walumaa galatti tokkummaadha tokkummaa keenya jabeessinee gaayoo fi akeeka qabnu san galmaan gahuuf tokkummaan nu barbaachisaa tokkummaa cimsuu qabna akkasuma akeekaa fi kaayoo waraana bilisummaa Oromoo kan bilisummaa Oromoo ganamaa kan qawwetti amanu san cinaa dhaabbannee deeggaruudhaan injifannoo keenya galmaan gahuu dandeenya waan ta'eef kanaaf tokkummaan daran nu barbaachisaa tokkummaa akkuma artistiin keenya nu dhaame tokkummaa jabeessuu qabnaan jedha. Toorarra hirmaattanii marii keenya hirmaattanii yaada keessan nuuf qoodaa turtan hundi keessan galatoomaa galanni keessan bilisummaa haa ta'u jennaa akkasuma jaalatteenna jaal morkattuu qabsootu toora irra jira gara isitti kabajaan isin dabarsaa turtii gaarii. Warahmatullahi wabarakatuh. Sarana kennu keessaniif galatoomaa isiniin jedha. Gameessa keenya qabsaa'aa Nuhoo Goobanaa Rabbiin jannataan isaan gammachiisu jedha. Ana aalii isaatii fi uummata Oromoo guutuuf sabrii isaaniif hawwaa Rabbiin sabrii isaanii haa kennu isaa warra jannataa haa taasisu. Jechi isaanii waan an himee dubbadhee fixuu miti isaan ammallee hin duune jiraadha. Namni osoo qabsaa'uu fi karaa haqaati irratti du'a jedhamu jiraadha. Kajiru kanuganirra isaanii du'e kana achitti abdannaa ammallee
qabsoon isaanii kun akka bakka ga'u kaayoo isaanii kana akka bakkaan geenyu isiniin jedha. Isa warra jaannata rabbii haa taasisu maatii isaaniitii fi ummata Oromoo guutuuf rabbiin jajjabina haa kennuuf jedha. Martuu yoo arganne kallattiidhaan guyyaa tokko jechuudha waan bu'aa bayyachi keessatti baanii hunda isiniif dhiyeessuu yaada. Daawwattoota keenya waa hunda caalaa namni tokko yaada ibsachuu keessatti mul'ata of dura waan irra jiru akkasumas immoo bitaa mirga isaa laaluu akka qabuu fi waan hojjetu san irratti haala qabatamaa irratti sirbi tokko yoo sirbamu suuraa namaa achi keessatti yaada mul'achuu qaama guutuu yookiin Oromiyaan achi keessatti mul'achuu qabdu yookiin godaa fi baqqalchi qabsoo san keessatti yookiin yaada san keessatti jaalala yoo taate isiin jaalatti sun as dhuftee suuraa san keessatti boca akka argattuu fi walleen Oromoo tokkochilleen fakkeenyaaf maaliin jedhee gorsaa nuu kenne keessaa sirba Kadiir Sa'iiddu jira. Faanaan dhaawee yooniin arge barbaade ni yaafadhaa yaanni siinawaa. Walleen kun jaalala miti jedhe. Faanaan dhaawaa yooniin arge barbaade ni iyyaafadhaa yaanni siinawaa isin jeesuni bara gabrummaa keessatti kana fakkeenyaaf jedhee yaa galaana jiruutis fakkeenya nuu kenne har'a fuula rabbiitti jaannani rabbii isaanitti haa ta'uun ammas waa'ee kana keessa maaliif faanaan dhahee jettaniit waan kana dubbattan jennaan laalirra deebinaan jedhe faanaan dhaawee yooniin arge barbaade ni yaafadhaa yaan isin tunnaan jedhan Dr. Nuhu Gobana qabsoo bilisummaa Oromooti waan nama maraachitu sanii jedhan har'a nutis jaarmiyaa gaaddisa marii dhaloota garee bilisummaa Oromoo keessatti jechuudha jaalli kenna miseensi kora sabaa adda bilisummaa Oromoof koreen hojii raawwachiiftuu jaarmiyaa keenya kabajamaaf jaalatamaa mooraa qabsootiif hangafa dhaloota kanaa ta'e dambalii humna qeerroo irraa akkasumas gorsaan jaarmiyaa hundeessaa jaarmiyaa gaaddisa marii kan ta'an Jaaliyaasin Abdurrahmanis arkamaniiti irratti namni keessaan na barreessee Dr. Nuhu Gobana ofii qofa osoo hin taane sikkoomandoon keessaa artistoota Oromoo hedduu bahaadhiyaa kaabaa kibba koonyaawwan maccaatuu lama akkasumas ammoo ituu humban afran qallo boorana barintuma keessaa guddise keessaa shaabbee sheekoo wajjin waan inni wallisee nu dhageessi jechaa jiranii wallee kana erga kenneeti booda jechuudha gama sagantaa itti aanetti fufna jechuu barbaadeeti gara teeknikaatiin isin keessumeessaa kan jiru kan soof margadaa akkasumas ammoo jalqanqee jaal qeerransoo dirreetii fi akkasumas jaal walabummaa sabaati kan waltajjii gaggeessaa jiru daawwattoota keenya jaarmiyaa gaaddisa marii dhaloota garee bilisummaa Oromoo keessatti sagantaan keenya kallattiin gadi tufaa jiru ayyee wallee kana dhageeffannee walitti deebina. Nata isa gammachiisu warroota qabsoo Oromoo hundeessanirraa tokko galma udungeen irraa dabranii ilmaan kaayoo isaa bakkaan geessu ta'uu qabnaa jedha. Nuhu Gobanaa nama Oromoon hundi jaalatu qabsaa'aa Oromoo kaayoo isaa irra cichee nuti akkasuma bakkaan ga'uuf itti cichuu qabnaa. Qabsaa'aan ni fufaa, qabsoon itti fufaa. Jabaadhaa isin hundi akka Nuhu Gobanaa ta'a. Kamallaqaan hin jijjiiramne, ka qilleensi hin jijjiirre. Kakaayoo ofirra cichee haqa addaa waan deemaa jiru isin hunduu hin beekanii argitanii alhamdulillahi Oromoon geggeeffateera rabbi jannata isa haa gammachiisu waan nu gammachiisullee waan warra Oromoo ofiin jedheetti wannaa jedhee irraallee argitanii jirtanii Nuhu Gobanaa kalee engadda amrii ta'anii Oromoo addaan qoodu'uu fi Oromoon akka addaan ciccituu fi kaayoo isaanii bakkaan gahatuu fi qabsaa'oo kennanii birraa dhaqanii akka itti nagaa gaafatan argitanii kuni qoqqooduu Oromootiif kaayeffatanii waan deemaniif waan argame hundatti fayyadamu jira diinni kaayoon Nuhu Gobanaa bakka gahaa isin hundi muradhaa warra kaayoo isaa bakkaan gahu ta'a qabsaa'ota Oromoo hunda gumaa isaanii rabbiin baasaa. Rabbi gumaa isaanii haa baasu isiniin jedha. Anaaginuma dubbatu barbaadaa jabaadha isiniin jedha. Ayyee bareeda galatoomaa qaanqee bilisummaa galatoomaa ulfaadha jennaan yaada bareeda nuu kennanii yaada isaan nuu kennan yaada ifaaf bilisa ta'e kan lafarra jiru Oromoo bakka lamatti hiraniit amantiidhaan gargar baasuudhaaf yaaliin isaan godhan kana Oromoon irratti dammaqeet waan kana hubatee wal qabachuu qaba. Maaliif jennaan kalleessa
qabsaan keenya nu hogoobanaa amantiin akka gargar hin baane nu barsiisee jira. Muuziqaalleen jedhamu muuziqaan isaanii sun ergaa baay'ee waan of keessaa qabuuf kanaan insha wadabnu diraamaan biraa yoo jiraate yaaladha jennaani. Amma carraan itti aanu jaalateena jaala obsituu sabaa carraa kananiif fudhattu maayikii keessan irraa banadhaa yaada nuu kennaa. Anisanii galatoomaa siniin jedha. Abbaa keenya kan fuula rabbii deemanii rabbiin jannataan isaan qananiisuuf abbaa Oromoo hundaati. Oromoon hayyuu dhabdee, Oromoon qabeessa dhabdee, Oromoon wanti isiin dhabde takka hin jiru. Waa hedduu dhabde. Gadda kana ammoo gadda Oromoo keessatti argame. Oromoo hundaa rabbiin sabrii haa kennu. Akkasuma Oromoon booddee har'a isaan beeksisitee manatti dacha'uu hin qabdu. Waan isaan barbaadan osoo irratti dadhaban deeman san galmaan ga'uuf ammoo tokkummaa isaan amaanaa uummata Oromootti dhaamarsan amaanaa kana nyaatuu hin qabdu Oromoon. Oromoon ammas hayyuu hedduu fakkaataa isaaniitu jira. Fakkaataa isaanii yaadatu maatii isaanii jabeessuu qabdiin jedha. Kanaafi gadda keenya kana rabbiin nuuf haa baasuu isaanii jannataan isaan qananiisuun jedha. Galatoomaa yaada guddaan qabu. Okay, galatoomaa jaalattee na jaala obsituu sabaa. Ayyee ulfaadha galatoomaa duraan dursee abbaa keenyaa abbaa qabsoo Oromoo artistii keenya kabajamaa fi jaalatamaa abbaa Oromoo hundaa artist Nuwoo Goobanaa fuulli rabbii isaanitti haa tolu akkasuma uummata Oromootii fi maatii isaanii hunda jajjabinna hawwina. Ayyee ulfaadha galatoomaa qabxiin marii keenyaa akkuma itti fufetti jira. Oromoon kaayyoo gootuwwanii akkamiin fufsiisuu qabaa isa jedhu irratti ayyee. Duraan dursee galatoomaa jedha carraadhaan kennuu keessanii fi isin hunda keessan hunda Oromoo bakkuma jirtu hundattuu rabbi sinaa sabbarsiisuu sabbii rabbi sinaa kennu hunduma kennaaf jechuudha. Dhugumatti hedduu keessi keenya nu cabe jechuudha. Osoo hawwii isaanii hin argin osoo kaayoo iftiqaaf isaanii isaan hin argin jechuudha. Gara fuula rabbi deemanii rabbiin jannata firdoosii isaanii haa jiru akkasuma maatii isaanii hundaaf jajjabina rabbi haa kennuu fi Oromoo hundaayyuu rabbiin jajjabina haa kennuu fi bilisummaa isaan hawwantanas rabbiin waa dadhabsiisu isiniin jechuu barbaada. Kanatti aansee jechuudha dhugumatti abbaa kennaa abbaa qabsoo jechuudha. Dhugumatti wanti ibsannuun illee baay'ee nama dhibaa. Ani wallaahi gaafa du'a isaanii dhaga'uuf wallaalee jechuu akkuma gaafa Haacaaluu sanii wanti goonu hin jiru. Oromoon inuma dhabnaa gootota hedduu dhabnee gootota hedduu oduma biyya tanaaf qabsahan osoo biyya tanaaf gubatanii osoo bilisummaa isaanii argin hundi isaanii asirraa deemanii nutis dhaloonni hamma dhufu kun maal akka ta'an bilisummaa tan ni dadhabnaa fi ni hanqannaa rabbi malee ka beeku hin jiru. Kanaaf kaayoo isaanii san jabaannee kaayoo isaanii san akka galmaan gennu kaayoo isaanii san akka itti fufsinu akkasuma maatii isaaniis ammas bira dhaabbachuu qabna. Oromoon bakka jiru hunda maatii kana dagachuun qabnu nuuf jecha laala diinni jechuudha nama kenna reeffa isaallee ni jibban hattaan argaa isaa nam jiraa isa reeffuma isaallee haga nama kenna jibban hubachuu qabdan Oromoo isinii galuu qaba Oromoo. Kanaaf jechu maatii isaanii biras ammallee maatii isaanii jabaannee bira dhaabbannee qarqaarree maatii isaanii kana jechuudha akka isaan hin yaadan bilisummaa inni gubateef san bilisummaa inni dhoobateef san maatiin isaanii kun akka bilisummaa san dadhabnee itti hawwinee ammas maatii kanas bira dhaabbannee qarqaaruun isiniin jedha. Rabbiin immoo jajjabina nu haa kennu. Hayyoota keenyas qaafan haatiffatu haa eeggannu. Oromoo wal qoqqooduu kana haa dhiisnu. Osoo wal qoqqoonnu osoo wal cabsinu jaarraa meeqa maluu lakkoofsine dhaloota kanatti darbinee nutis ammallee dhaloota dhufutti dabarsuu hin qabnu isiniin jedha. Rabbi jannata haa kennuuf maatii isaaniifis jajjabinna uummata Oromoos jajjabinna hawwa waan isaan hojjetanii waan guddaadha.
saba isaaniif umrii haga har'a karaa rabbii deemaniitti hojjetanii jiru. Fakkeenya guddaa nuuf ta'anii namni qabeenyaanis mallaqaanis hin jijjiiramne saba isaaniif haga dhumaa dhaabbatanii jiru. Bakka san immoo rabbii jannatan haa gammachiisu jedha. Fakkeenya isaan immoo waan nuuf kahanii jiru tokkummaa keenya hanga har'atti nutti himaa nurra deemanii jechuudha. Tokko tahaa Oromoo tokkummaa barbaachisaadha. Tokko akka taataniin barbaada nun jecha deemanii Oromoon keenya tokko tahee qabsoo isaan haga har'a bakka kanatti geessanii galmaan gahuu qabna jedha. Galata. Daawwattoota keenya qophiin keenya har'a jechuudha. Dhimma sona adda bilisummaa Oromootii fi qabsawaa gameessa akkasumas ammoo Piroofeesara kana malees boca alaabaa adda bilisummaa Oromoo keessatti namni argamu hangaftichi Dr. Nuhoo Goobanaati. Egaa qabsoo bu'aa bahii Oromoo keessatti qabsoon Maccaa Tuulamaa akkuma beekamu Jeneraal Taaddasaa Birruu kana malees Hayilamaariyaam Gammadaa gaafa nu gumaachitu jechuudha. Gaafa Haaji Adam Saaddoo Sikkoo Mandoo irraa jechuudha. Gama biraatiin leenjisoo diigaafaa qabsoon bilisummaa Oromoo yoo nu gumaachitu Haaji Roobalee yoo nu gumaachitu akkasumas ammoo Abbishee Garbaa Baaroo Tumsaatii fi hedduuwwan isaanii Maammoo Muzammir sona Tuulamaa keessa ammas jechuudha. Agarii Tulluufaa fi qabsaa'ota Koloneel Alamuu Qixxeessaa Leenca akka Kabbadaa Buzuneeshii fi akkasumas ammoo Dr. Nagaasuu Gidaadaatii fi qabsoo bilisummaa Oromoo afaan qawweetiin ammoo Eebbisaa Addunyaatiif Jaallaggasaa Wagii Arramoo Jeneraal Marroo Dirribsaatiin sosso'aatii jirra Jaalla Hambisaa Elemoo Qilxuu akkasumas ammoo Jeneraal Gammachuu Abbooyyeetiif Jaal Sanyii Nagaasaa qabsaa'ota hoogganaan jiran. Gama biraatiin ammoo qabsaa'ota Ona Huseen Muheedha. Uummata Oromoo Wallootiif sagalee haa taanu. Dhaamsi Dr. Nuhoo Goobanaa isa kana akkasumas Matakkaliif Wallagga walumaa galatti Konyaa Bahaadhiyaa Kaaba Kibba Gujii keessatti dhumaa jiraniif sagalee haa taanu. Anis Wallo ilmaan Oromoo Su'uud Arabiyaa keessa jiran abdii rabbiitii fi dhugaa Oromootaatiin ni baati. Qophiin keenya irraa kana fakkaata goolabneetii jira. Jaalwalabummaa saba akkasumas ammoo jaalqeerransoo biyya galanni keessa bilisummaa ta'u qabsaa'onni Aramo gara murane